Tole hordoftoota yuutuubii faarfataa ta'eeraa jedhu hundumaa fi akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koo dhagooftaa galatu yeroo darbe akkuma beekamu feesbuukii gubbaa irratti faarfannaa haaraa viidiyoodhaan hojjechaa jira kan jedhu isiniif dabarsee tureera jechuudha. Kanaaf iyyuu yuutuubiin kun kan baname ji'oota muraasa keessa jechuudha. Saabskiriitii akkanaa gootan jaala waaqayyootiin sin gaafadha jechuudha. Faarfannaa kanas immoo gaafa nu hojjedhu yuutuubii mataa koo irratti wantan gallakkifadhuufu kanaaf iyyuu isin immoo saabskiraayib gochuudhaanii bukkee koo akkanaa dhaabbattanii jaala waaqayyo gooftaatiin isin gaafadha. Tanaan duras namoonni maamiltoota koo taatan na gorsaa na jajjabeessaa karaa adda addaatiin bukkee koo akka dhaabbachaa turtan nan beeka. Ammas immoo bukkee koo akka dhaabbattan jaala waaqayyootiin isin gaafadha. Kanatti haasuudhaan viidiyoo koo hojjechaa kan jira hin xumurre. Kanaaf yeroo isin bira ga'e namoota hundumaan bira akkanaa geessistan jaala waaqayyootiin isin gaafadha. Waaqayyo isin haa eebbisu, naaf ulfaadhadha. Torban immoo waan haaraadhaan qabadhee gara keessan nan dhufa. Amma sanatti immoo nagaa naa tura.